Ashamarka fuun daawwattoota fi hordoftoota maatii Muhaa News akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattoota fi hordoftoota maatii Muhaa News oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana Muhaa Oromooti ammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon godina Arsii Bahaa Aanaa Zuwaay Dugdaa fi Heexosaa keessatti loltoota mootummaa lola jabaa guyyaa lamaa booda 400 ol barbadeessuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa irratti fudhachuudhaan du'aa fi madoon adabee jiraachuu kan hime. Waboon zoonii Kibba Bahaa Cibraan Jaalnadhii Gammadaa godina Arsii Bahaa Zuwaay Dugdaa ganda Ulaa Arbaatii fi ganda Odaa akkasumas aanaa Heexosaa ganda Aanoolee lola ulfaataa guyyaa lamaaf iddoo saditti waraana mootummaa PP irratti gaggeesseen walumaa galattuu ergamtoota sirnicha tiksan kan jedhuun raayyaa ittisa biyyaa maqaa sakattaa Waboodhaan bobba'an irratti ammoo tarkaanfii ilaalessaa fudhateen walumaa galatti 400 barbadeessuun miseensota raayyaa ittisa biyyattiidhaa 34 ammoo meeshaa guutuu waliin booji'ee jiraachuu beeksisee jira. Waraanaa biyyaa madhajjeefaman keessatti ammoo qondaalonni waraanaa ajajaa kumaa kofi ajajoonni 300 akka keessatti argamanis baramee jira. Lolli guddaan aanaa Zuwaay Dugdaatti gaggeeffame kun ammoo lola akka namaatii fi meeshaa gurguddoon dabalame gama biraatiin humnoonni mootummaa danuun gubbatti hirmaatanis akka ta'e baramee jira. Akkasumas ammoo Waboon aanaa Gumii Eldolloo keessatti waraana mootummaa du'aa fi madoon adabuudhaan meeshaalee waraanaa irraa hiikee jiraachuu himee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Kibbaa Cibraan Dombooroo waraana mootummaa Abiyyi Ahmad maqaa sakattaa joon guyyaa har'aan tanaa Kibba Oromiyaa aanaa Gumii Eldolloo mooraa bulbula irraa bobbaate irratti ammoo bakka Dikaa jedhamutti haleellaa taasisuudhaan lola meeshaa gurguddoon gaggeeffame booda ammoo loltoota 100 ol du'aayyoo adabu 70 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii kanaan ammoo qawwee AKM hedduu bireenii PKM akkasumas rasaasa PKM rasaasa AKM fi loltoota Abiyyi Ahmad 20 ol ammoo fayyatti hidhannoo guutuu waliin booji'ee jiraachuu Waboon Kibba Oromiyaadha beeksisee jira. Lolli waraana mootummaa Abiyyi Ahmadii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo Waboo gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatii akkuma itti fufetti jira. Jiddu galeessa biyyattii dabalatee akkasuma gama biraatiin ammoo Kibba Oromiyaatii fi Lixa Oromiyaattis lolichi hammaachuudhaan humnoota lamaan gidduutti gaggeeffamaa kan jiru ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Waboon tarkaanfii ofirraa qolannaa fudhachaa jiruun humnoota mootummaa danuu barbadeessaa jiraachuu kan beeksise. Waraanni mootummaatis baay'inaan Oromiyaa bakka hundattis bobbaafamuurra duubatti hin deebine. Waboo ammoo humna qawweetiin cabsee duubatti deebisuuf guutumattuu balleessuuf mootummaan Abiyyi Ahmad kutatee lola Oromiyaatti kan labse ammoo ji'a 3 olis lakkoofsisee jira. Erga marii Wabootii fi mootummaa fashalaa'es waraanni bilisummaa Oromoo Waboon ammoo tarkaanfii deebisee haleeluutiin injifannoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Lafoota danuttis ammoo humnoota isaa leenjii waraanaa fi loltummaa laachaa fi tures eebbisiisee bobbaasaa jiraachuu kan beeksise. Tarkaanfii yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun guutuu Oromiyaa keessattis injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu Waboon beeksisee jira. Mootummaa marii waraana bilisummaa Oromoo Waboo waliin marsaa lammaffaa eegaluuf fedhii qabaatus muddamni hamaan jidduu paartichaa paartii Biltsiginnaatti dhalachuun saaxilamee haalduree waraanni bilisummaa Oromoo Waboon dhiheesse ministeerri muummee Abiyyi Ahmad fudhachuu qabna jechuudhaan qondaalota olaanoo waliin marii jalqabuunsaa yoo himamu haaldureen Waboon dhiheessee ture Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa paartiilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise ijaaruudhaaf fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hunduu hiikamu waraanni bilisummaa Oromoo Waboon osoo hidhannoo hin hiikkatin daangaa Oromiyaa tiksuu isa jedhuuf balbala banuu fi qabna. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad jaanis Oromiyaa irratti paartiin Biltsiginnaa diigamuuf deemaa gaafas banne jechuudhaan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa afaan didanii jiraachuun saaxilamee jira. Muummee Abiyyi gaafii fi haalduree Waboo keessatti gaafii paartiilee siyaasaa Oromoo hunda deebisuun diina xiqqaa
xiqqeeffachuudhaan fira qabsoo baay'ifachuu isa jedhuun ammoo paartiilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO dabalatee hunduma isaaniitu mootummaa federaalaa irratti osoo hin taane Oromiyaa irratti paartii isaanii Bilisiginnaa kan makate mootummaan comsaa haa dhaabbatu gaafas Oromoo fi Oromiyaanis nagaa argatu nutis ummata Oromoo waliin taane diina keessoo hin qabaannu kan alaa malee gaafas ammoo teessumni masaraa mootummaa fira malee diina xiqqeeffachaa deema. Oromiyaa irratti paartiilee Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo WBO hidhannoodhaan nu lolaa jiruuf balbala bannee qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa gara federaalaatti fiduu qabna isaa biyyaa majjadan Shimallis Abdiisaa, Fiqaaduu Tasammaa Awwaluu Abdii fi Addisuu Araggaa faan ammoo waajjira ministeera muummeetti mariin osoo gaggeeffamaa jiru walga'icha dhiitanii bahuudhaaf yaalanis xumura irratti walii galtee tokkorras osoo hin geenye adda bahuu isaanii qondaalli mootummaa olaanaan tokko dhimma kana itti dhiyeenyaan ordofaa turan odeessa kana nuun gahanii jiru. Keessa beektonni akka himanitti mootummaan lola gaggeessaa jiruun hin injifadhatti humna danuu dhabaa jira. WBO injifachuu akka hin dandeenyes waan hubate fakkaata. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBO'n dabaluun ammoo rakkoo siyaasaa Oromiyaa keessatti hammaachuusaa mul'isa. Mootummaan naannoo Oromiyaa lakkuma ajjeechaadhaa fi saamicha ammeessuun WBO'n humna guddaa ofitti makaa jira jedhan kan mootummaarraa baqate iddoon simannaasaa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo WBO taatee jirti. Kuni ammoo haala jiru ammeessuu alatti waraana guddaa meeshaalee gurguddoo waliin Oromiyaatti bobbaasuun furmaata fidu tokkollees hin qabaanne. Muummee Abiyyi Ahmad lola ulfaataa waggaa 4 WBO waliin godhe booda ammoo waan hubate fakkaata. Haalduree WBO'n dhiyeesse fudhachuun mootummaa federaalaatiif dirqama tahaa jira. Gaafa haalduree WBO kana mootummaan federaalaa qeebalutti ammoo paartii isaanii Bilisiginnaa carraan bakka lamatti fottoqoo mudachuu mala jechuudhaan xiinxaltoonnis himu. Lolli WBO waliin gaggeeffamaa jiru lola akka naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatti yeroo gabaabduu keessatti xumura argatu miti. Lolli naannoo Tigraayitti waggaa 2 gaggeeffame dhumaatii hamtuudhaa fi mancaatii guddoo geessisuun booda dhaabbate walii galtee mallattaa'e gara hojii nagaa buusuuttis galamee hojjetamaa jira. Lolli naannoo Amaaraattis torbeedhaaf adeemaa ture. Humnoota mootummaatiin ammoo hidhattoonni milishaa fannoo caphanii magaalaa keessa baafamanii jiru. Kunis ammoo xumura argatee jira jechuu miti. Lolli TPLF fi fannoon gaggeessan kaaba Itoophiyaa gara qarqara biyyattiitti ture. Kan waraana bilisummaa Oromoo WBO'n gaggeeffamaa jiru ammoo jiddu galeessa biyyattiitti gaggeeffamaa jira. Akkasumas naannoo guddicha biyyaa ta'ee fi uummata biyyattii guddaa fi hangafa keessatti gaggeeffama waan jiruuf gaafii qaamni hidhannoodhaan lolaa jiru dhiyeesseef karaa sirrii ta'e qofaan ammoo deebisaa yoo laatame qofa waraanichi xumuramuu danda'a kan jaan xiinxaltoonni san ta'uu baannaan Itoophiyaan ammoo maraan martoo waraanaa dhuma hin qabne keessatti kufuu qofa jedhan carraan isiin qabdu yoo himan xiinxaltoonni. Bulchiinsi yeroo Tigraay tarkaanfii seera kabachiisu mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jiru kan deeggaru ta'uu ibsuudhaan lola naannoo Amaaraa keessatti hirmaannaa kan hin qabne ta'uu addeessee jira. Bulchiinsi naannichaa Geetaachoo Raddaan durfamu ibsa baaseen duula seera kabachiisu mootummaan federaalaa garee hidhatanii lolaan kan walii galtee Piriitooriyaa danquu danda'an irratti adeemsisu kamiyyuu kan deeggaran ta'uu ibsuun himata humnoonni Tigraay waraanicha irratti hirmaataniiran jedhu ammoo dogongoraa fi maqa balleessiidha jechuudhaan aalee jira. Qondaalli kuma ta'uu miti kan nu barbaachisu. Oromoon akka Oromootti waan barbaadu beekuu fi waraanni bilisummaa Oromoo ija Oromoo ta'ee Oromoof waan barbaachisu akka barbaachisutti galmaan gahuuf waraanni bilisummaa Oromoo gaharra arkiiteektara sana ta'eetu dirreerra jira. Eessaarraa yuhumaayyuu barbaadu akkuma barbaadutti waan Oromoof barbaachisu galmaan ni gaha. Akkasuma abdii ofirratti qabna mitiire. Atoon baratiin beeke. Knowledge sana son qabaatee wisdom sana qabnatu ammammoo beekumsaan itti dabaalleera. Kanaafuu hegeree Oromiyaa sheeku gochuu keessatti hiree Oromoo murteessuu keessatti diidaa wanti eegnu jira.
namni harkaan wicciiru jira. Rakkoon Oromoo rakkoo hooksanii fi dhoksanii bira darban osoo hin taane rakkoo buruqsanii malaasanii qorichatti barbaadan ta'uu qaba. Dhaloonni har'aas dhaloota akkasii akka ta'u kan barbaadamu mul'ata kan qabu. Hanqanaachi nutis jenereeshinii tokko jenereeshinii shanaffaa illee jenereeshinii ja'affaatti immoo waan biraa dabarsinee kan deemnu ta'uu qabu. Jenereeshinii ja'affaan jenereeshinii tokkoffaa kaleessaatti deebi'uu qaba. Isa bilisa ture sana jechuudha. Na hubattaniittu jenereeshinii ja'affaan maal ta'uu qaba? Jenereeshinii tokkoffaa isan sinii kaase sana isa bilisa walabaa fi birmada ture isatti deebi'uu qaba. Haalaan tuu keessatti dhiida kanatti hafeerra rakkoon nu keessa ture tureera mataa nama ciccitee yaada namaa ciccitee bakka adda addaatti hafe sana walitti qabuu itichuu fi mul'ata tokkicha waliin qabaachuu dirree kanarratti Oromoof maaliif baane maaliif dhaabanna jechuu sana tolchachuu keessatti walitti bu'iinsi warri gatiinsi wal'aansoon ni ture. Wal'aansoon sun har'a goolabameetu waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachanni uummata Oromoo hegeree Oromiyaa isheetti gochuu keessatti numatu jira. Kanaafuu